Uumamni kun uumama akkaan sodaachisoo fi uumama hamaa ta'anidha. Baay'inni isaanii baay'ina ilma namaa kana dachaa meeqaan caala. Uumamni kun yeroo gama dachii kanaatti gadhiifaman bishaan addunyaa kanaa guutummaatti dhuganii gogsu. Akkasumas lubbuu asirra jiraatu hundumaa nyaachuudhaan dhabamsiisu. Humni addunyaa tokko illee dura dhaabbachuu hin danda'u guyyaa jarri gadhiifaman kanatti. Uumamoota kanatti yeroo jarri duraan bilisaan socho'aa turanitti mooticha Zulqarnayn jedhamutu sibiilaan itti cufe da'oo isaan jiranitti. Garuu yeroo isaan gadi lakkifaman dhufaa jira. Dhiyaachaa jira. Maaliif waggoota kumaatamaan lakkaa'amaniif qotanii da'oo Zulqarnayn itti cufe sana cabsuu dadhaban laata? Maaliin immoo cabsuu danda'u? Jechi tokkichi inshaallah jedhu maaluma isaanitti hojjete laata? Uumamni kun Ya'juujii fi Ma'juuj jedhama. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota Hodhood Islamic College. Har'as seenaa addaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneeti jira. Kan isiniif dhiyeessaa ture kanaan dura seenaa ta'ee darbedha. Kan har'a nuti isiniif fidnee dhufne immoo seenaa gara fuulduraatti ta'uudhaaf deemaa jirudha. Viidiyoo kana hamma dhumaatti hordofaa. Ya'juujii fi Ma'juuj eessatti akka dhokatan, akkamiin gara lafa kanaatti akka jarri gadi lakkifaman waliin ilaallaatii nu waliin turaa. Warroonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan chaanaala keenya subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Seenaan kun kan inni jalqabu egaa ergamaan Rabbii Nabiyullah Iisaan alayhi salaam gadi bu'ee Dajjaaliin injifateetii boodadha. Erga Nabiyullah Iisaan bu'ee Dajjaaliin injifate nagaan addunyaa kanaaf yeroo gabaabaadhaaf deebi'ee ture. Erga nagaan kun gadi bu'ee namoonni tasgabbiidhaan jiraachuu eegalanii nagaan kun sagalee nama sodaachisuun dacheen tatarsa'uunii fi gaaronni raasamuun diigama. Ya'juujii fi Ma'juuj nama yookiin nama miti kan jedhu irratti yaadota adda addaatu dhiyeessama. Tokko tokko namoota bahaa irraa dhufan yookaan kan akka qomoo Mongool, Maanchuu yookiin Turkii jedhu. Kaan immoo jinnii, sheexaana yookiin addunyaa ijaan hin mul'anne irraa dhufan kan jedhanis ni jiru. Haa ta'u malee walumaa galatti Ya'juujii fi Ma'juuj uumama baay'inni isaanii baay'ina ilma namaa kana dachaa meeqaan caaludha. Ya'juujii fi Ma'juuj bakka tokko jiraachaa turan. Bakka jiraatan sanatti jiraattota naannoo isaanii hedduu aazaa godhanii cinqaa turan. Namoonni naannoo sana jiraatanis cinqii isaanii kanarraa hedduu dararaman. Dararaa Ya'juujii fi Ma'juuj irra geessisan kanaan. Sana booda uummanni kun yaada furmaataa tokko kaawwatan. Innis maali jennaan gama mooticha Zulqarnayn deemuudhaan Zulqarnayn irraa gargaarsa gaafatanii akka inni Ya'juujii fi Ma'juuj kana isaan irraa dhorgu itti machuu fedhan. Zulqarnayn jechuun mooticha guddaa akkaan beekamudha. Gariin namootaas Zulqarnayn kun nabiyyiidha kan jedhanis ni jiru. Walumaa galatti addunyaa guutuu kana kan bulchaa turan mootummoota afur keessaa tokko kan ta'e Zulqarnaynidha. Isaan booda uummanni kun yeroo Zulqarnayn imala gochuu jirutti Zulqarnaynin arguudhaan uummata Ya'juujii fi Ma'juujiin namoota hamaa dachee irratti badii babal'isuun nu rakkisaa jiran jara kana nurraa dhowwu jechuudhaan Zulqarnaynitti himatame. Namoonni kun yeroo Zulqarnaynitti iyyannoo yookiin komii Ya'juujii fi Ma'juuj irraa itti himatan kanatti afaan isaanii hin beekan ture. Afaan namoota kanaa osoo hiikamuu namoota meeqa booda dhaqee Zulqarnayniin dhaqqabe. Isaanis akkas jedhaniin da'oo isaaniif nu gidduutti ijaari. Akka isaan daangaa keenya ce'anii midhaan keenya nu jalaa hin barbadeessine jara kana nurraa dhorkii jedhanii Zulqarnaynitti himatan. Zulqarnaynis maallaqa fudhachuu ni dide. Garuu humnaan gargaarsa gaafate akka isaan gargaaraniin. Innis sibiila walitti qabee gaarreen lama jidduu sibiila sanaan guute. Itti aansuun da'oo hin ce'amne sana uumuuf sibiila sana irratti naasii baqse yookaan molten copper dhangalaase. Zulqarnaynis egaa ijaarsa sana xumure kuni rahmata gooftaa kiyyaati. Garuu yeroo waadaan isaa ga'u ni diigama jedhe. Hadiisni akka ibsutti Ya'juujii fi Ma'juuj da'oo mootichi Zulqarnayn itti cufe sana keessaa qotanii bahuudhaaf guyyaa guyyaadhaan yeroo hunda ni qotu jedhama. Yeroo cabsuuf jedhan hundatti gaggeessaan isaanii deebi'aa ishee hafte kana bor itti fufnaa jedhaan. Rabbiinis da'oo sana halkan akka duraatti deebisee cufa. Ammas guyyaa borii ni deebi'u. Ni qotu. Eega qotanii waa xiqqoo naftee fi hoogganaan isaanii deebi'aa ammas guyyaa borii deebinee itti fufneetu as keessaa baana jedhan.
Annaa jarri dhiisanii deeman ganama waggoo dhufanitti cufamee jira ammas. Yeroo hundayyuu haga guyyaan bahiinsa isaanii gahutti akkasumaan qotuu akkasumaan itti cufamaati deema. Garuu guyyaan beellamaa yeroo gahutti gaggeessaan isaanii bahaa baqqaa boruu inshaallah yoo rabbiin fedhe achirraa itti fufnaa jedhaan. Yeroo kana da'oon sun akka isaan dhiisanitti hafa. Guyyaa itti aanutti cabsanii gama dachii kanaatti ba'u. Tulluu hundarraa gadi yaa'u. Madda bishaanii hunda haroo Xabariyyaa fi laga Ifraaxis dabalatee gogsanii dhugu. Magaalota ni barbadeessu. Namoota hedduu ajjeesanii namoota muraasa qofti akka hafan godhu. Erga Yaajuujii fi Maajuuj dachii kanatti gadi bahanii wanta asirra jiru hunda ni dhabamsiisu. Waan dachiirra jirtu hunda haxaanii fixu. Dachii kana ni weeraru, dhokkee godhu. Hoggaa dachii kanatti bahan dachii kana barbadeessuudhaan. Yeroo kana Rabbiinis ergamaa isaa Nabiyullah Iisaa alayhi salaamiin namoota lubbuun hafan walitti qabee akka tulluu Xuur irratti dhokatan ajajama. Yaajuujii fi Maajuuj erga namoota lafarraa barbadeessanii booda akka malee boonan. Namoota dachii kanarraa wanta dachii kanarra jirtu hunda fixneeti jirra. Kana booda kan nu hafe warra samii irraatu nu hafe jechuudhaan warra samii irraa fixuudhaaf xiyya wal dhukaasuu jalqabu. Hoggaa xiyya wal dhukaasan kanatti Rabbiin isaan qormaatuudhaaf xiyya isaanii kanatti dhiiga dibee fi gadi deebisaaf. Isaan booda hogguu xiyya isaanii irratti dhiiga argan warra samii irraas ni fixne jechuudhaan boonanii iyyuudhaan dachii kana jeequu eegalu. Nabiyullah Iisaa fi mu'mintoonni karaa hundaan marsamanii jiru. Isaan booda Nabiyullah Iisaa alayhi salaam Rabbiin kadhata akka Rabbiin jaroota kana dachii kanarraa fixuuf. Isaan booda Rabbiin kadhaa Nabiyullah Iisaa alayhi salaam qeebaluudhaan raammoo wayii gara Yaajuujii fi Maajuujitti gadi erga. Raammoo kanaanis Yaajuujii fi Maajuuj halkan tokkotti akka du'a lubbuu tokkotti si'a tokko wal faana du'u. Reeffi isaanis lafa ni guuta. Uumamni kun uumama yoo lubbuudhaan jiranis nama cinqan, erga du'aniis illee kan namatti aazaa ta'anidha. Erga du'anii reeffi isaanii waan dachii guutee jiruuf Nabiyullah Iisaa alayhi salaam ammas deebi'uun Rabbiin kadhata akka Rabbiin reeffa isaanii kana achii kaasuuf. Rabbiinis simbirroota gurguddoo ergee reeffa isaanii baatee galaana keessatti gata. Sana booda bokkaa guddaa ergee lafa qulqulleessee margaa fi midhaan deebisee biqilcha. Yaajuujii fi Maajuuj mallattoolee gurguddoo guyyaa qiyaamaa ta'an keessaa isaan tokkodha. Isaanis erga deemanii kan nafu qiyaamaan gahuudhaaf mallattoolee muraasa qofadha. Garuu kana booda guyyaan qiyaamaa dhiyaachaati jira. Yaajuujii fi Maajuuj erga deemaniis mallattooleen tokko tokko ni hafa. Yeroo uummanni nagaan jiraatanitti Rabbiin qilleensa lallaafaa ergee lubbuu mu'mintoota hundaa ni fudhata. Qilleensi ergamte kun nama onnee isaa keessaa iimaana haga firee xaafii yookaan xiqqoo iimaanaaf keessaa qabullee haga fudhattutti biraan deebitu. Isaan booda dachii kana irratti kan hafan warroota fasaada babal'isan, warroota badii hojjetanidha. Warra kana irrattidha kan qiyaamaan dhaabbatu. Daabbatul ardii yookaan uumamni dachee keessaa buuteetu kun mu'mina kun kaafira kan jettus ni baati. Guyyaan qiyaamaa mallattoolee gurguddaa hedduu qaba. Mallattoolee guyyaa qiyaamaa gurguddoo keessaa har'a tokko waliin ilaalle. Kabajamtoota hordoftoota Hudood Islamic College chaanaala keenya subscribe godhaa isiniin jenna. Kan isiniif dhiyeessaa ture obboleessa keessan Ali Abbaasidha. Haga yeroo biraa walitti deebinutti nagaa Rabbii keessanuuf jiraadhaa isiniin jechaa. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.